قرآن جت ربي تمو أكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجتو نجيني بدادا ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan. Nageenyi kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haa qabu. Adda mata dureen Qur'aanni jecha eenyuuti jedhu qabadhee isin dhufeetiin jira. Mata duree kanas wanti filadheef waan barnoota guddaa ofirraa qabuu fi akkasuma namoota hedduu gaafii kallattii garaagaraatiin dhiheessanii fi jechuudha. Keessattuu warroonni amantaa biraa yeroo nu gaafatan Qur'aanni jecha eenyuuti maaliif jecha kana fayyadamanillee waan jedhu waliin laallaa jechuudha. Barnoonni keenya guyyaa irraa walumaa galatti Qur'aanni jecha eenyuuti waan jedhurraa wal qabata. Haga xumura sagantaa kanaatti yoo na faana buutan Qur'aanni jecha eenyu akka ta'es bartanii akkasuma viidiyoo kanarraa bu'aa guddaa buufachuu dandeettan. Warroonni mana kanaaf haarawwatan subscribe gochaa share godhaa akka namni biras dhagahee irraa fayyadamu taasisuu qabdanii jechuudha. Gaafiin kiristaanonni yeroo baay'ee Qur'aanni jecha eenyuuti jedhanii nu gaafatan irraa suuraa lama fi aayata takka maqaa isin dheetiin gara mata duree keenya waa'ee Qur'aanaatti deebinaa jechuudha. Gaafiin kiristaanonni yeroo baay'ee waa'ee Qur'aanaa irratti kaasanii gaafatan keessaa tokko Qur'aana suuraa Haqaa suuraa 69ffaa lakkoofsa 40, Qur'aana suuraa Takwiir suuraa 81ffaa lakkoofsa 20 jechuudha. Kana maaliif gaafatan isaan? Qur'aana kana keessatti Rabbiin yeroo dubbatu innahu laqawlu rasuulin kariimii jedha. Qur'aanni kun jecha ergamaa kabajamaatii jedha. Qur'aanni jecha ergamaa kabajamaati moo jecha Rabbiiti jetti gaafiin kiristaanotaa. Kanaafuu hayyee Qur'aanni irraan tana jecha ergamaa kabajamaati moo jecha Rabbiiti waan jedhu itti himnaa jechuudha. Isinis namoonni hin beekne irraa baratan waan ta'eef isin fayyada. Rabbiin Qur'aana kana keessatti innahu laqawlu rasuulin kariim jedha. Qur'aanni jecha ergamaa kabajamaati jedha. Kiristaanonni gaafiin isaanii Qur'aannu jecha ergamaa kabajamaati jedha. Isin akkamitti jecha Allaahiti jettanii jechuudhaaf wanti gaafii kana gaafataniif. Hayyee jalqaba irratti Qur'aanni kun sababbiin aayanni tun ittiin buute sababbiin Rabbiin Qur'aana kana ittiin buuse sababa qabaa. Sababa san keessaa tokko uummanni Qureeshii kaafiroonni mushrikoonni yeroo sanitti Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam ergamanii erga isaan dhufanii booda namoonni hedduun Rasuula hordofuu jalqaban. Amantaa isaan ittiin dhufan kana qabatanii ittiin deemuu jalqaban. Abbaa dhiisee ilmi islaamummaa fudhachuu jalqabe. Dubartoonni islaamummaa fudhachuu jalqaban. Manguddoonni islaamummaa fudhachuu jalqaban. Waan kana ilaalaniiti amantaan keenya nu harkaa baduuf deema. Laatii Uzzaa Manaatii fi akkasuma taabotaaleen biraa kan nuti waaqeffannu nu jalaa baduu deemti. Kanaafuu nama kana dhaabuudhaaf Muhammadii kana dhaabuudhaaf maal gochuu qabna jedhanii wal gahanii mari'atan. Wal gahaniiti nama maqaan isaa Waliid ibn Mughiiraa jedhamu abbaa Khaalid ibn Waliiditti dhufan. Ergatti dhufanii yaa Waliid namni kun biyya keenya balleessu jira. Amantaan inni qabatee dhufeen kun babal'achuu jira. Namni waa'ee taabota keenyaa dagachuuf deema. Maalaa goonuu jedhanii ittiin dhufan. Ergasanii booda innis maal yaaddanii dhuftan jedhee gaafate. Nama kan akka namni gara isaatti hin dhanneef wanti nu gochuu qabnu hayyee shaa'ireedha haa jennuuni. Namni kun hin weellisa. Weelluu garagaraa qindeessee fidee ani nabiyyi rabbii dhufin jedha waan ta'eef hin hordofinaa jenneeni irraa haa dhoowwinu jechuudhaan mari'atanii jechuudha. Kana irratti ufumaa wal dhabanii lakki dubbiin isaa dubbii weelluu fakkaattuu miti. Weellistoota baay'ee argine. Weellisa akkanaa kan hin agarre yoo nuti weellisa jedhanii namni nurraa hin fudhatu jechuudhaan erga wal dhabanii booda hayyee raagaadha. Raagee jechoota garagaraa walitti fidee Qur'aana jedhe nutti hime ergasanii ammoo akka namoonni gara isaa dhufan taasisaara jennee ittaa himnuu jedhan nama deebisnutti akka isaa hordofne nama dhoowwuu barbaanne. Ergasanii booda kunis hin ta'u jedhan nuti raagdota hedduu agarre. Raagaafillee bakka hedduu nanne. Raaga akkanaatii fi akkasumallee nama akkanatti nama raagu hin agarree jedhan. Hayyee namni kun maraateetiin jira. Maraattuudha waan ta'eef jala hin deemina. Hin hordofinaa jenneeni akka namni isan hordofne haa goonuu jedhan. Lakki kanas nurraan fudhatu namni. Yoo inni maraata jennee kanaan itti gabbaane namni nu hin dhaga'u. Akkamitti namni maraata jechoota akkanaatii fi akkasuma wantoota akkanaa dubbachuu danda'anii nurratti deebisuu jedhu. Kanarratti ergisanii ammoo saahiree haa jennuuni jedhan. Nabi Muhammad hin falfala haa jennuuni.
falfaleeti ilmaa fi abbaa wal dhabsiisa ilmaa fi abbaa adda baasee haadhaa fi intala adda baasutti jira jennee maqaa haa balleessinuu jedhan. Maaliif kana filatan? Abbaa dhiisee ilmi islaamummaan dhugaa ta'uu yoo barate fudhata. Yoo ilmi islaamummaa fudhate abbaan sababa inni islaamummaa fudhatuun ittiin lolaan. Mucaanis islaamummaan dhugaa barate ta'uu waan bareef jecha irra gadhaabataa jechuudha. Kanaaf maal godhan? Kallattii kanaan nuu bareeda, kallattii kanaan nuu fakkaata, kallattii kanaan haa deemuu jedhan. Ergasanii Rabbiin waan nuti jennu miti, waan nuti jennuuf yaadnu ni beeka waan ta'eef jara irratti deebisuudhaaf ayata kana buuse. Qur'aana kana keessatti Rabbiin maal jedha? Innahu laqoolu rasuulin kariim jedha. Qur'aanni kun jecha ergamaa kabajamaatti jedha. Yeroo kana eenyuun qulqulleessaadha? Nabi Muhammadiin qulqulleessu jira jechuudha alayhi salaatu wassalaam. Jecha ergamaa kabajamaa sun eenyu? Jibriil jechuudha. Malaa'ikaa maqaan isaa Jibriil jedhamu. Jechi kun Qur'aanni kun jecha isaatii jedhe Rabbiin. Maaliif saara? Nabi Muhammad ofirraa kaasee yookaan raagee yookaan weellisaa ta'ee jecha kana dubbataa hin jiru, jecha ergamaan kabajamaan ittiin dhufee jechuun jira. Atti aansee aatuma sanitti wamaa huwa biqawli shaa'irin qaliilan maa tu'minuun jedha. Qur'aanni kun jecha weellisaatii miti, wanti isin amantan waan xiqqoodhaa jedha. Walaa biqawli kaahinin qaliilan maa tadhakkaruun. Ammas Qur'aanni kun jecha raagaatii miti, waan xiqqoodhaa kan isin yaadattanii jedha. Amma asirratti Rabbiin Qur'aana kana Jibriilitti hirkisuun Qur'aanni kun Jibriiltu dhufeen yookaan ammoo jecha Jibriil ofirraa kaasee dubbate moo Rabbitu itti kenne waan jedhutu mallattoo gaafii namatti. Qur'aanni kun jecha Rabbiin dhaqii dubbadhu jedhee dhaqii Muhammaditti geesse jedhee Rabbiin itti kennaan Jibriil dhufee nabiyyi kenna Muhammaditti geesse ergaa sanii ammoo Nabi Muhammad uummata isaaniitti geessanii jechuudha. Jibriil ta'ee Nabi Muhammad lubbuu isaanii irraa kaasanii dubbatanii moo waan Rabbiin itti kenne. Jibriilis jecha takka ofirraa kaasee Qur'aana kanatti eda'uu hin danda'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'aana kanatti jecha takka dabaluu hin danda'u. Maal malee jecha Rabbiin itti kenne fuudhee Nabi Muhammad geessuu fi Nabi Muhammadis akkasitti fuudhee uummatatti geessuudha jechuudha. Kun yaada yookaan ilaalcha mataa kootii osoo hin taane jecha Qur'aana kana ayatatti atu kana dubbatu. Rabbiin erga Qur'aanni kun jecha Jibriil malee Nabi Muhammad ofirraa kaasee hin dubbatu. Akkasumas jecha weellisaatii miti yookaan jecha raagaatii miti jedhee irratti deebisee booda maal jedhee tanziiluun min rabbil aalamiin jedha. Qur'aanni kun buufamaa mootii aalamaa irraa yookaan buufamaa gooftaa aalamaa irraa jedha. Eenyu jennaan inni sun Rabbi jechuudha. Qur'aanni kun jecha Rabbii ol ta'e akka ta'e asirratti yeroo dubbatu Rabbiin maal nu barsiisu jira? Akka jechi kun Qur'aanni kun jecha Jibriil mataa isaa irraa fuudhee yookaan ammoo fedhii isaatiin kaasee irraa haasa'u hin taane nu barsiisutti jira jechuudha. Amma kaafiroonni as keessatti maaliif innahu laqoolu rasuulin kariimii tana bicha fidatanii dhufan? Sababbiin isaanii Qur'aana kan jecha ergamaati malee jecha Rabbiiti miti. Qur'aanni isin jecha Rabbiiti yookaan sagalee Waaqayyooti jettaniin sagalee ergamaa tokkooti jedhanii maqaa xureessuu barbaadanii jechuudha. Rabbiin as keessatti ifaan bilisatti Qur'aana kana akka jecha isaa ta'e nu barsiisanii jira. Tokkoffaa Nabi Muhammad akka isarraa kaasee hin dubbanne jecha ergamaa kabajamaati jedhee dubbatee booda ammoo jecha ergamaa kabajamaa sunis ammoo Rabbi irraa itti kennamee inni dhufee jedhe akka ta'e ayattaan tun tanziilun min rabbil aalamiin jedhee nu barsiisee jechuudha. Ergasanii itti fufuudhaan ayni maal jedha? Walaw taqawwala calaynaa ba'da al-aqaawiil la'akhadnaa minhu bilyamiin. Nabi Muhammadin kun jecha takka kan nuti jedhi isaan hin jedhin osoo nurratti waan jedhu ta'e jedha Rabbiin. La'akhadnaa minhu bilyamiin silaa mirgaan isa qabnee jedha. Qabaa jajjaba isa qabna jechuudha. Rabbiin silaa Nabi Muhammad osoo jechi takka Qur'aana kana keessatti waan Rabbiin hin jedhin isaan jedhe waan jedhu ta'e la'akhadnaa minhu bilyamiin mirgaan isa qabna jedha. Qabaa jajjabduu isa qabnaa jedha. ثم لقطعنا منه الوتين ارجسي امو هدا اوني اسا كنا جد
hidda onne isaa kunnaa jedha. Maaliif sababa inni qur'aana kanatti dabaleefi jechuudha. Sababa inni qur'aana kanatti dabaleef jecha rabbiin isa hidda onne isaa kutaa jechuudha. Famaa minkum min ahadin anhu haajiziin. Yeroo an qabaa jajjaba isa qabe hidda onne isaa isa kute nam takka isinirra dura bu'ee maaliif kana goota? Maaliif Nabi Muhammadii kana qabda jedhee irraa na gaafachuu danda'u hin jiru jedhee ifaan bilisatti rabbiin lafa kaayete hin jiru. Rabbiin akkasuma Nabi Muhammad qur'aana kana keessatti jecha takka lubbuu isaarraa kaasee akka qur'aana kanatti dabaluu hin dandeenye yookaan ammoo Nabi Muhammad fedhii lubbuu isaarraa kaasee akka dubbachuu hin dandeenyee fi nama fedhii isaarraa dubbatus hin taane dubbateetiin jira jechuudha. Qur'aanuma kana suuraa 53 suuraa Najmii lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa. Nabi Muhammad wamaa yantiqu anil hawaa fedhii lubbuu isaarraa kaasee ka dubbatu hin taane jedha. Ofirrumaa kaasee wanta itti tole itti fakkaate akka nuti yeroo kanatti jecha ofii filannee nuti haasofnu yookaan waan gochuu barbaanne ofuma yaanee goonu osoo hin taane ajaja rabbiitiin erga beeksifni itti godhamee booda akka inni nama hojjete rabbiin irraa dubbataa jechuudha. Wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyuuhaa. Yoo maalte malee yoo beeksifni itti godhame malee akkanumatti fedhii lubbuu isaarraa ka'e ka dubbatu hin taane. Allamahu shadiidul quwaa. Nabi Muhammadii kana barsiiseetiin jira abbaan humna jabaadhaa jedha. Eenyu Jibriil itti banachu malaa'ikaan humna jabaa qabuu fi jabaa namaa ta'utu isa barsiisee jedha. Amma asirratti wanti ijoolleen keenya musliimaatii fi akkasuma obboleewwan keenya warra kiristaanaas beekuu qabdan. Qur'aanni kun jecha Jibriil jechuun jecha Jibriil lubbuu isaarraa kaasee dubbate jechuudha. Lakki jecha rabbiin jedhiin jedhee itti kennee erga sanii dhufee Nabi Muhammadiin inni jedhee jechuudha. Nabi Muhammadis erga inni dhufee isaan jedhee booda ummata isaatiin jedhee jechuudha. Kallattii Jibriil fidee Nabi Muhammadiin jedhuutiin jecha kana jecha Jibriil jedhee rabbiin isatti hirkise malee waan inni ofirraa kaasee dubbachuu danda'u miti jechuudha. Maaliif qur'aana kana keessatti Jibriiliin ta'ee akkasuma yookaan Nabi Muhammad jecha takka osoo waan dabalantee rabbiin akka qabaa jajjabduu qabu himeetiin jira. Akkasumas Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam fedha lubbuu isaarraa kaasee waan itti fakkaateef waan itti ta'e akka hin dubbannee fi akka yeroo dubbatu kamuu wahyii irratti hirkateen akkasumas ajaja rabbiitiin waan tokko jedhu ifaan bilisatti qur'aanni ragaa bahee fi jira jechuudha. Obboleewwan keenya warroota dhugaa barbaadaniif dhugaan jirtu tanu qur'aanni ittis hin dabalamu ittillee dabalamuu hin danda'u. Jechi nama tokkos keessa hin jiru akkasuma jechi ergamaa tokkos keessa hin jiru. Guutumatti qur'aanni guutuun juz'i 30 kun jecha rabbii ol ta'eeti. Kalaama rabbiin dubbate jechuudha. Qur'aana kana keessa idha qaala Yuusufu yeroo Ibraahim akkas ta'e yeroo Yuusuf akkas jedhe yeroo Muusaan akkas ta'e yeroo akkana ta'e jedhee qur'aanni ni dubbata. Amma kanniifa fayyadamanii maal jedhan kiristaanonni qur'aana kan jecha achi keessa jiru jecha Yuusuf jedhaa ture akkasuma jecha Nabi Yunus jedhe jecha Muusaan jedhetu jira jecha Iisaan jedhetu jira jechoonni kunis jecha rabbiitii jedhanii gaafatan. Eeyyee qur'aana kana keessa wanti jiru hundu jecha rabbiitii jedha. Akkamitti qur'aana kan yeroo haasan rabbitu seenaa ummata sanii waan namni sun bara san jedhe dhufee himuu jira. Fakkeenyaaf Oromoon ajjeefamtee miidhamte yoo jedhu namni Oromoo ajjeesee saame tokko Oromootaan akkana jedhe yoo jedhu yoo ani irraa haasa'e jecha san eentu jedhe natu jedhe jechuudha. Jecha namichi sun jedhe anatu dubbate waan ta'eef rabbiin yeroo waa'ee nabiyyootaa haasa'u Nabi Muhammadiin barsiisuudhaaf yeroo waan ummata dabaree haasa'u ummanni kun akka irraa baratuudhaaf yeroo waan nama jallatee achi keessatti haasa'u jallinni maal akka ta'e nu barsiisuudhaaf rabbiin qur'aana kana keessatti Nabi Muhammaditti himee Nabi Muhammad qur'aana kana akka dhagaanitti nutti geessan. Walumaa galatti jechi takkas ta'ee qubeen takka jecha rabbii malee wantas keessa jiru hin jiru jechuu barbaade. Qur'aanni itti dabalamuu hin danda'u irraallee hir'ifamuu hin danda'u.
ربي القرآن ساك بجماعة ستيو دبتو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون قرآن كان نتبوس أكسمس نمتوت الساجر قرآن تكفمال إنون ربين تكفم تكسي هندا أوليتي موتي موتوتا أوليتين قرآن كان تكفمون قرآن كان كسات نمني جيتك في لبو سار راكاسي كدبل الصلاة ربين أكنا مسان أبو إفهم بلسة نبرسيتين زراج ولما قالت أبوليوان كنا وروني أقابر بادنيف أقاندر تنم أكسم وروني را وصوصني هنقلين واين كنا أكم جتني سنت ملتوغا في سنت أيوزرات برنوت أكسني تو فيديون كن أبدي قدك نموني غافي كنا غافتن يروباء نموت أقابر بادن أصو هنتاني نموت أمانتا سلاوما سوري سوداف يوكان تكي سوداف قرآن كان أمو رب الراغر وان دي بتركي سوداف يادم وان كان حاسان كان أمو إفهم بلسات النبي ماليف واي كان الرا حاسو برباد نمني أترى دقو فكين يف إنه لقول رسول كريم كان نمني هي كساين بين هدوز هردفا أمانتا مسلمة بيلين الدنيا خنا رجل خيسا فارسنتي شانتميول نموني قرآن لفظ بكر وروني معنى هم بين كوني مر معنى قرآن خان أمو إرجسني قرآن جت إرجما خبجمات يودريان خليسا قرآن جت ربي تنون جدني الركمت جت إرجما خبجمات أمودن جدني غافي نمت أمودن غافي كناف أمو إفهم بلساتي فيديو كون دبي بودا كسني تو وان يادك أبو فيديو خلصني في دوف بلد نمون فيديو كون سنبرة شير قداتي نمو تبرهن كن نبران ناجسا isinis ammoo viidiyoo kan haga xumuratti yoo dhageeffatan irraa waa baratan jedheetiin abdii guddaa qaba. Viidiyoo kana keessatti wanti an dogongode yoo jiraadhe wallaala kiyyaa fi akkasuma sheexanarraa. Wanti an haqa gaxxame yoo jiraate ammoo fedha rabbiitiin inshaallah fedha rabbiitiin. Kanaaf viidiyoo kanarraa barnoota guddaa harka argattan abdii guddaa qaba. Yoo viidiyoon kun isinitti tole sabiskiraayib godhaatii miseensi mana kanaa ta'a. لايك اللي قرأ فيديو نما جالتنات اللي شير قرأتي دك أبسيسا هذا فيديو برا كبرنوتك أبون ولتي ديبنوتي نجاها الناتورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته